Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Mata dureen har'a isiniif qabannee dhufne maxxantoota kan jedhu yoo ta'u, as keessattis maxxantuu jechuun maal jechuu akka ta'e, akkaataa kamiitiin akka jechoota keessatti itti fayyadamnu bal'inaan waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Maxxantoota. Maxxantuu jechuun qaama jechaa ta'ee kan yoo jecharraa adda ba'e hiika mataa isaa hin qabnedha jechuudha. Maxxantoonni kun egaa duubaan, jidduun akkasumas fuulduraan jecha irratti maxxanuudhaan jecha sanarratti dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. Akka waliigalaatti egaa maxxantuu gosa sadiitu jira jedhama. Isaanis maxxantuu duubaa, maxxantuu gidduu fi maxxantuu fuulduraa jedhamuudhaan beekamu. Haa ta'u malee afaan Oromoo maxxantoota lama qaba haga ammaatti qorannoo taasifameetiin. Maxxantoonni kunis jalqabaa fi dhuma jechaa irratti maxxanan malee afaan Oromoo maxxantuu gidduu hin qabu jedhama. Maxxantoonni egaa jecha irratti maxxanan sana wajjin malee qofaa isaaniitti of danda'anii hiika hin qabani. Maxxantoonni tokko tokko jecha duratti yoo maxxanan isaan kaan ammoo duubarraan yookaan gara dhuma jecha sanaa irratti maxxanuudhaan jecha sanarraa dhiibbaa adda addaa geessisuu danda'u jechuudha. Maxxantoota jecha booda galan. Egaa maxxantoonni kun gara booda jechaatiin galuudhaan jecha sana kallattii adda addaatti akka jijjiiramu taasisuu danda'u. Maxxantoonni hima keessatti jecha hima sana keessa jiru booda galuun ergaa adda addaa dabarsuu danda'u. Maxxantoonni duubaa kunneen egaa jecha irratti yeroo maxxanan baay'ina jechaa sanaa agarsiisuuf, ramaddii jechaa agarsiisuuf, saala akkasumas ennaa agarsiisuu fi hiika jecha sanaallee jijjiiruuf kan kana fakkaatan gochuu danda'u jechuudha. Maxxantoonni kunneen egaa kanneen akka an, in, tu, ti, af, oota, ni, en, ti, dha, lee fi kan kana fakkaatan jedha. Egaa maxxantoota boodarraan galuudhaan jecha sanarraan dhiibbaa geessisuu danda'anis. Fakkeenyaaf inni ganamaan dhufe. Ganamaan kan jedhu kun aa fi naani dhumarratti maxxante kun maxxantuu boodaati jechuudha. Yookaan isaan gurraacheffamanii as keessatti dhumarratti galan kun maxxantuu boodaa jedhamu. Qalama kee mee anaaf kenni. Achitti mallattoolee meeqa argite? Achitti. Gammachuun sangoota 2 bitate. Oromiyaan kan Oromooti. Kan jedhu kun maxxantuudha jechuudha. Oromoon saba guddaadha. Kan jedhu kun maxxantuudha. Mee amma immoo maxxantoota baay'ina agarsiisan adda baasnee haa ilaallu. Egaa isaan kun maxxantoonni haala kanaatiin dhuma jechootaa irratti maxxanuudhaan jecha sanarratti dhiibbaa adda addaa geessisuu yookaan immoo hiika jecha sanaa jijjiiruu, ramaddii fa'aa agarsiisuu akkasumas saala agarsiisuu wantoota adda addaa agarsiisuudhaaf galu jechuudha. Amma immoo isaan baay'ina agarsiisuudhaaf galan haa ilaallu. Afaan Oromoo keessatti egaa maxxantoonni heddummina yookaan baay'ina agarsiisan kanneen akka oota yookaan ota, toota yookiin tota, en, lee, oo, olii, wan, an, etti, eeyyii fi kan kana fakkaatan egaa maxxantoota baay'ina agarsiisutti gargaaramnudha. Fakkeenya warshaa kan jedhu irratti lee yoo dabarre warshaalee, sa'a irratti wan yoo daballe saawwan. Saree kan jedhu yoo baay'isuu barbaanne yookaan baay'isana agarsiisu saroota, beekaa beektota, daldala daldaltoota, gorsaa gorsitoota, qondaala qondaaltota, gaara gaarren, gaaffii gaaffiiwwan yookaan gaaffilees jechuu ni dandeenya. Meeshaa meeshaalee, harree harroota, waraabessa waraabeyyii, obbolaa obboleeyyii,
Kitaaba, kitaabilee yookaan kitaabotas jechuu ni dandeenya. Sababa, sababbiiwwan. Jabbii, jabbilee. Gaangee, gaangolii. Handaanqoo, handaanqolii. Haadha, haadholii. Dargaggeessa, dargaggoo yookaan dargaggeessota jechuus ni dandeenya. Shamarree, shamarran. Jaala, jaallan. Daa'ima, daa'imman jechuudhaan egaa haala kanaatiin baay'ina agarsiisuudhaa fi maxxantoota kanneenitti fayyadamuu dandeenya. Maxxantoonni ramaddii agarsiisuuf gargaaran ammoo aan, dan, tan jechuun maxxantoonni kanaaf kana fakkaatan egaa ramaddii agarsiisuudhaaf kan gargaaran kan itti gargaaramnudha. Fakkeenyaaf dhufne, dhufne kan jedhu neen kun itti maxxantu dhufne eenyudha? Nuyi kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Ramaddii nuyi jedhu. Dhufan, dhufan kan jedhu immoo an kan jedhutti maxxantuu an jedhudha. Kun immoo maal agarsiisa jechuudha iddoo kanatti? Egaa jechaa irratti haala sanarratti hundaa'uudhaan jechaa irratti ramaddiin agarsiisu garaa gara ta'uu danda'a. Jecha irratti hundaa'a jechuudha. Dhufan kan jedhu kun ramaddii isaan eenyudha? Isaan kan jedhu agarsiisa jechuudha. Dhuftan, dhuftan yoo jedhu immoo isin. Dhufe inni. Dhufne nuyi. Isuma gara oliitti barreeffame sana irra deddeebi'ee taati. Dhufne kan jedhu eenyu ramaddiinsaa? Isaan. Dhufan. Dhufne okay. Dhufne kan jedhu kana keessatti ramaddiin isaa maalidha? Dhufne yoo jennu nuyi. Nuyi kan jedhu ta'a jechuudha ramaddiin isaa. Dhufan kan jedhu yoo ta'e immoo isaan ta'a jechuudha ramaddiin isaa. Dhuftan kan jedhu immoo dhuftan isin. Isin jechuudha. Ramaddiin isaa isin ta'a. Dhufe kan jedhu ta'e immoo inni ta'a jechuudha ramaddiin isaa. Kun egaa haala kanaatiin jechoota irratti maxxantoonni maxxanuudhaan ramaddii agarsiisuu akka danda'anidha. Kabiroo maxxantoonni saala agarsiisuudhaaf galan ni jiru. Isaanis kanneen akka tuu, oo, duu, aa, icha, tiif, aaga jedhan saala agarsiisuudhaaf galuu danda'u. Fakkeenyaaf deemte, deemte jenne saalli ishee maali? Dubara akka taate yookiin dubartii akka taate agarsiisa. Dheertuu kan jedhus dheertuun ammas dubartii dheertuu dubara yookaan dubartii dheertuu ta'uu ishee saalli dubara yookaan dhalaa ta'uu agarsiisa. Gabaabduu yoo jedhes saalli ammas dhalaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Furdoo yoo jedhes dubartii ta'uu isheetti saalli kan agarsiisu. Gabaabaa yoo jedhamu dhiira ta'uu agarsiisa. Dhiirri ganame yoo illee dhalaa akka taate agarsiisa jechuudha. Saala agarsiisuudhaaf haala kanaatiin maxxantoonni tajaajila kennuu danda'u. Kabiraa maxxantoonni heennaa agarsiisuuf ni gargaaru. Afaan Oromoo keessatti dhaamjechoonni egaa maxxantoonni kun dhaamjechoota hin jedhamu. Afaan Oromoo keessatti egaa dhaamjechoonni heennaa agarsiisan gochimoota irratti fufuudhaan ennaa darbe, ennaa ammaa, ennaa dhufu ibsuu danda'u. Kanaaf dhaamjecha yookaan maxxantuu ennaa darbe agarsiistu dhaamjecha yoo taatu kunis gochima muummee fi gargaartuu irratti galuu ni dandeessi jechuudha. Fakkeenyaaf jecha deeme, gale, ture kan jedhan keessatti hundeen isaanii deem, gal, tur kan jedhan yoo ta'u ennaa darbe kan mul'istu egaa dha jechuudha as keessatti. Gale, deeme, ture kan jedhu kana hunda keessatti egaa dhaamjecha yeroo darbe agarsiisuudhaaf itti gargaaramnedha. As keessatti deeme kan jedhu gochima muummee yoo ta'u, ture kan jedhu immoo gochima gargaartuudha jechuudha. Tolasaan deemee ture hima jedhu keessatti gochima muummee yookaan gargaartuu keessa jirtu
haala raawwii gocha ennaa darbee ibsiti jechuudha. Dhamjechoonni egaa gochima muummee irratti fufuun gocha ennaa ammaa fi dhufu agarsiisuudhaaf ni gargaaru jechuudha. Ni dhuga kan jedhu keessatti immoo ni fi aan maxxantootaa jechuudha. As keessatti egaa gocha gara fuulduraa yookiin jecha yeroo ammaa ta'u waan ta'aa jiru agarsiisuudhaaf kan itti gargaaramnudha. Ni gala kan jedhu egaa dhamjechoonni jedhaman kunneen ennaa ammaa yookiin kan dhufu mul'isuuf itti gargaaramuu danda'a jechuudha. Ennaa dhufu keessatti dhamjechoonni gocha raawwatamuuf deemuu fi raawwatamuuf shakkisiisa ta'an egaa ibsuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni dhufuuf yoo jenne inni dhufuus dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu dhufuuf akka sagantaa qabu sagantaa sana garuu dhiisuus ni danda'a waan ta'eef ennaa dhufu keessatti egaa wanna ta'uuf ta'u yookiin immoo wanna ta'uu malu ta'uuf garuu shakkisiisaa waan ta'e agarsiisuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Kan jedhu egaa maxxantuudha jechuudha as keessatti. Inni ni deema ta'a. Ni kan jedhuu fi ta'a kan jedhu. Ani nan deema ta'a. Kan jedhan immoo egaa jecha raawwatamuuf shakkisa ta'e ibsuudhaaf itti gargaaramna. Kana malees dhamjechoonni gochima muummee fi gargaartuu keessatti argaman waliin ta'uun haala raawwii murteessuu danda'u. Fakkeenyaaf tulluun fiigaa oola yommuu jiru keessatti dhamjechoota a dheeraa sagalee dheeraa yookiin aan egaa haalli raawwii gochaa fufinsaan yeroo hundaa raawwatamuu ibsu jechaadha. Tulluun fiigaa oola yeroo hunda fiigaa jechuudha. Yeroo hundumaa irra deddeebiin ta'u agarsiisuudhaaf gala. Tulluun fiigaa oola jedhu keessatti garuu dhamjechoonni a fi een haala raawwii yeroo darbee keessatti gocha fufinsaan walitti fufinsaan raawwatamaa ture sana agarsiisa jechuudha. Yeroo darbee keessatti itti fufinsaan waan inni godhedha. Fiigaa oolee jedhu yeroo walitti fufinsaan yeroo dheeraatiif gocha sana kan gocha fiiguu sana raawwataa oole. Egaa kana waa'ee ennaa keessatti barachuun ni danda'ama. Tulluun fiigaa jira jennu immoo waan hamma ta'aa jiru kan agarsiisu jechuudha. Waan walitti fufinsaan amma gochaa jiru waan amma raawwatamaa jiru agarsiisuudhaaf. Kanaafuu dhamjechoonni gochima muummee fi gargaartuu waliin ta'uun haala raawwii mul'isuudhaaf ni gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf deeme yoo jenne yeroo darbe ta'uusaa agarsiisa. Deemaa jira yoo jenne immoo yeroo ammaa. Deemuuf yoo jenne immoo yeroo dhufu agarsiisuudhaaf haala kanaan itti gargaaramuu dandeenya. Dhamjechoonni yookaan maxxantoonni bamaqaalee irratti maxxanuudhaan egaa ramaddii agarsiisuu danda'u. Bamaqaa jechuun jecha bakka maqaa bu'ee tajaajilu jechuudha. Fakkeenyaaf hima gadaan dhufe jedhuu fi inni dhufe yoo jenne inni kan jedhu egaa bamaqaadha. Bakka maqaa gadaa bu'eetu tajaajile jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti maxxantoonni tokko tokko hunda jechaatti maxxanuun bamaqaa ramaddii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa qeenxee akkasumas danuu ta'uu agarsiisuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Gabatee armaan gadii kana keessatti haa ilaallu. Ani kan jedhu qeenxeedha. Ani deeme. Ani fixe. Hunda jecha deem, fix, nyaat, baqat kan jedhu yoo ta'e bamaqaan ani jedhuuf qeenxeedha. Deeme, fixe, nyaatte, baqadhe jedhuu danda'a. Ramaddiin tokkoffaa keessa ta'e immoo nuyi kan jedhu baay'ee agarsiisa. Deemne, fixne, nyaanne, baqanne. Ati kan jedhu immoo ramaddii lammaffaadha. Qeenxeedha. Deemte, fixxe, nyaatte, baqatte ta'uu danda'a jechuudha. Isin kan jedhu baay'ina agarsiisa. Isin deemtan, isin fixxan, isin nyaattan, isin baqattan jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan jedhu ramaddii sadaffaa ta'eeti qeenxeedha. Inni deeme, inni fixe, inni nyaate, inni baqate jechuu dandeenya. Isheen kan jedhu ramaddii sadaffaa ta'eeti qeenxeedha. Isheen deemte, isheen fixxe, isheen nyaatte, isheen baqatte. Isaan baay'ina agarsiisa jechuudha. Ramaddii sadaffaa keessa ta'e isaan deeman, isaan fixan, isaan nyaatan, isaan baqatan jennee haala kanaatiin
ramaddii agarsiisuudhaa fi maxxantoonni bamaqaa. Afaan Oromoo keessatti maqaaleen hima keessatti bakka matimaatti yommuu galan amala qaban irratti hundaa'uun maxxantoota echaa, ummaa, ni yookiin i maxxanfachuu danda'u. Fakkeenyaaf Magarsaa kan jedhu Magarsaan biqiltuu dhaabe jechuu dandeenya. Magarsaan ni maxxanfate dhumarratti jechuudha. Namicha kaleessaa eessatti beekta? Namicha. Namni bilisummaa hin qabne akka fedhetti hin jiraatu. Namni weerara vaayirasii koronaa of eeguu qabaa jedha. Waraanni jiruuf jireenya hawaasaa mancaasa waraanni. Bilisummaan qabsoon dhufa. Egaa as keessatti ni isaan gugurraacheffamanii kaa'aman kun egaa maxxantoota bakka maqaa irratti maxxanuudhaan maqaan maxxantoota maxxanfachuu danda'u kan agarsiisanidha jechuudha. Jabbiin marga dheedaa jirti. Sabni Oromoo aadaa isaa kunuunfachuu qaba. Bofni summii hamaa of keessaa qaba. Arbi bosona keessa jiraata. Jilbi qaama keenya keessas tokkodha. Maddi bishaanii qulqullinaan eegamuu qaba. Isaan jedhan egaa as keessatti jechoonni kun jecha akka gugurraacheffamanii gara dhumaa irratti kaa'anii kan maqaaleen kun maxxanfatanidha jechuudha. Jechoota yookaan maxxantoota maqaaleen kunneen maxxanfatanidha jechuudha. Tolaan deeme hima jedhu keessatti jechi aan matima mul'istuudha jechuudha. Kabira manni ijaaramu hima kana keessatti jechi ni matima mul'istuudha jechuudha. Manni ijaaramu gaala jedhu keessatti jechuudha. Margi haamame hima jedhu keessatti in matima mul'isti jechuudha. Lafni qotame kan jedhu immoo ni kan jettu sun isheenis matima mul'isuudhaaf kan galtedha. Afaan Oromoo jechoota yookaan maxxantoota jecha dura galuudhaan tajaajila adda addaa kennan ni qabu. Egaa maxxantoonni kun kophaa isaaniitti of danda'anii hiika qabaachuu baatanis jechoota dura galuudhaan hiika jechootaa irratti dhiibbaa uumuu ni danda'u jechuudha. Maxxantoonni kanas fakkeenyaan haa ilaallu. Maxxantoonni akka al jedhan al, haa, wal, hin kan jedhan egaa maxxantoota jecha dura galuudhaan tajaajila kennu. Fakkeenyaaf maxxantuu dura al yoo fudhanne al idilee fa'aa jecha al idilee jennee barreessuudhaaf. Haa kan jedhu immoo haa nyaatu, haa ta'u, haa deemu. Wal kan jedhuun immoo wal qabuu, wal quunnamsiisuu, wal maddii jechoota jedhan irratti maxxanu. Maddii fi wal quunnamsiisuu qabuu kan jedhu irratti dura galuudhaan egaa jechoonni kun jecha duraa irratti dhiibbaa ni geessisu jechaadha. Hiika isaa irratti hin ta'u kan jedhu irratti hin yoo daballe waan sana faallaa taasisaa ta'u hin dhufu. Egaa haala kanaatiin maxxantoonni jecha dura galuudhaan tajaajila kennuu danda'an ni jiru jechuudha. Maxxantoonni tokko tokko ammoo jecha dura galuudhaan irra deddeebii gochaa kan agarsiisan ni jiru. Afaan Oromoo keessatti egaa maxxantoonni tokko tokko jecha dura galuun yookiin jecha sana irratti maxxanuun gara duraa irratti maxxanuudhaan egaa gochi tokko irra deddeebiidhaan raawwatamuusaa agarsiisuudhaaf kanneen gargaaran ni jiru. Fakkeenyaaf jecha mure jedhu mummure, cabe, caccabe, bade, babbade, waraane, wawwaraane, qimmiide, qiqimmiide, gube, guggube, rukute, rurrukute, balleessuu, baballeessuu, cabsuu, caccabsuu, fiiguu, fiffiiguu, xuuxuu, xuxxuuxuu, biqilte, bibbiqilte, fixe, fiffixe. Egaa haala kanaatiin jecha dura galuudhaan irra deddeebii gochaa
agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa walumaa galatti maxxantuun yookaan dhamjechi jecha hundee irratti fuulduraan yookiin duubaan dabalamee kan galudha jechuudha. Afaan Oromoo keessatti maxxantoonni bu'uura jechaa tokko irratti dabalamanii galan kunneen jechicha hiika adda addaa akka qabaatu taasisuu ni danda'u. Isaanis jechoota of danda'an irratti dabalamuun yookiin hirkachuun hiika jechootaa jijjiiruu ni danda'u. Kunis jecha irratti maxxanuun baay'ina, heddummina, ramaddii, saala kan agarsiisan yookiin unkaa jecha tokkoo kan jijjiiranidha jechuudha. Afaan Oromoo keessatti maxxantoonni akaakuu lamatu jiru. Isaanis maxxantoota duraa fi boodaa jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Akkuma armaan olitti ilaalletti maxxantoonni duraa jalqaba jechaa irratti maxxanuun jijjiirama hiikaa fiduu danda'u. Maxxantoonni boodaa immoo dhuma jechaa irratti maxxanuun danooma fi tajaajila caasuu tuqaa adda addaa fi tajaajiluuf kan danda'anidha jechuudha. Hanga ammaatti egaa qorannoo taasifameen jechi afaan Oromoo maxxantuu gidduu qabu akka hin jirre adda baheetii jira jechuudha. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Egaa sagantaa keenya birootiin wal arginutti nagaatti.